Kabajamoo hordoftoota sagantaa keenya nagaan gooftaa keenya Kiristoos Yesuus bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Kun qophii qorannaa macaafa qulqulluuti. Qophiin qorannaa macaafa qulqulluu akkuma baratame karaa Hope Channel Itoophiyaa torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu yeroo ta'u, har'as ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan keessummoota torbeen wajjin turan waliin taane qorannaa keenya kutaa salgaffaa qabanneetu dhiyaannee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin akka turtan gamanumaan isin affeerra. Irra deebi'een Sanbatuu Abbabee fi Urgeessaa Hirphaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan. Baay'ee namatti tolaa. Egaa torbee yeroo baay'ee gaarii walii wajjiniin qabaachaa turre Waaqayyoo nu gargaare waa'ee amantii, jireenya amantii fi dhoksaan amantii baay'ee gadi fagoo akka inni ta'e fakkeenyota garaagaraa walii wajjin kaasnee ilaalaa turreerra. Har'a immoo ededuma wal qabatuun mata dureen keenya guddichi guyyaa har'a nuti walii wajjiniin qorannu cubbuu, wangeelaa fi seera jedha. Cubbuun maal akka ta'e, wangeelli maal akka nutti himuu fi seerri immoo agarsiistuu maalii akka ta'e macaafa qulqulluu keenya wangeelaa Maarqos boqonnaa 19 lakkoofsa 42 haga 48, macaafa abboota firdii boqonnaa 14, Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 20, Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 fi 18, Roomee 3 lakkoofsa 28 fi Maatiyos 7 24 haga 28tti mana keessanitti yoo qayyabattan qorannaa keenya guyyaa har'aa guutummaa isaa argachuu dandeessu. Heertuu yaadannoo keenya guyyaa har'aa dubbiseenii sana booddee Sanbatuu Abbabee kadhataatiin nu eegalchiisa. Macaafa faarfannaa boqonnaa 119 92 irraa akkas jedha. Seerri kee utuu garaa ana hin ciibsine ta'e ani rakkifamuu kootiin nan balleeffama ture. Isaaniin lubbuu waan anatti deebifteef ani bara baraan ajaja kee hin irraanfadhu jedha. Yaada heertuu kanaa sammuu keenya keessa kaawwanneetu walii wajjin kadhata godhanna. Baay'isnee guddisnee si galateeffanna, si jajannaa, ulfina siif laannaa. Kabajamuun, ulfinni waaqeffamuun hundinuu kan keeti. Situ waaqa bara baraadha. Jireenya tokko tokko keenyaatiif waan ati goote hundumaaf si galateeffanna. Maqaa gooftaa Yesuusiin bara baraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Saatii kana immoo dubbii kee isa jireenya bara baraatiin nama ga'u qorachuudhaaf jenna. Nuyi dadhaboota akkamii akka nuyi taane beekta. Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbii kee yommuu saaqnu hafuurri kee qulqulluun jireenya keenyaaf akka ibsu hordoftoota sagantaa keenyaa karaa foddaa televiziyooniitiin nu daawwatan hundumaa bira dubbiin kun ga'e yaa Waaqayyo akka fayyuu qabnutti jireenya keenya hundumaa ayyaana kee nu baay'istee akka nu fayyistuuf jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee ati nuuf ibsi. Kana hundumaa siin kadhadha maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin. Thank you. Galatoomii Sambii Waaqayyoo si haa eebbisu. Egaa akkuma ammaa macaafa qulqulluu keessaatii heertuu tokko dubbise. Heertuun kun baay'ee namatti tola. Daawiti sagalee kana ka dubbate. Seerri kee utuu garaa ana hin ciibsine ta'e ani rakkifamuu kootiin nan balleeffama ture. Isaaniin lubbuu waan anatti deebifteef ani bara baraan ajaja kee hin irraanfadhu. Seerri kee lubbuu natti deebiseedha. Seerri kee garaa na ciibseedha. Rakkifamuu koo keessaatii na furee jedha. Waa'een seeraa kuni hiikkoonsaa inni dhugaan namoota baay'ee jalaa bara kana waan inni dhokate natti fakkaata. Yeroo tokko namoonni seera kana baay'ee exaggerate godhanii warri barsiisanis jiru. Waa'ee seeraa kana immoo sirumaa gatii dhowwatanii namoonni immoo akka biraa akka maleetti barsiisanis jiru jechuudha. An qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti waa'ee seeraa kana yeroo yaadu qorannaa keenya keessa yaadota jiran yeroo dubbisu seerri waan akka taappeellaa wayii natti fakkaata. Waan akka taappeellaa wayii fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee kana keessa karaa nu irra deemnee dhufne kana gubbaa kana hospitaala Minilik ka jedhutu taappeellaa guddaa tokkotu barreeffamee jira jechuudha. Barreeffami kuni ofiisaa waa addaa tokko hin godhu. Garuu agarsiistuu wayiiti. Hospitaala sana keessatti namoota dhukkuba garaagaraa qabantu yaalamaa. Namoota dhibee garaagaraa qabanii fi wal'aansatu godhamaa jechuudha. Daawwaa achi keessa jiru, tiriitimentii achi keessa jirutti kan nama geessu garuu taappeellaatu jira jechuudha. Taappeellaan kuni waa ta'e tokko namatti argisiisa. Barreeffamni taappeellaa sanarraa mul'atu jireenya namaa irratti hiikaa tokkoyyuu hin qabu. Waan si miidhus hin qabu,
waan si fayyadus hin qabu. Garuu kallattii baay'ee barbaachisaa ta'e tokko timmoo si geessa. Seerri waaqayyoo kana Daawit heertuu kana yaaduma callisee barreesse yaadu. Namoota jireenya amantii isaanii keessatti baay'ee bu'aa bayii baay'ee keessa darban namoota baay'ee waaqayyootti dhiyaatan akkuma kana immoo namoota cubbuu hojjetanii waaqayyootti dheekkame keessaa Daawit nama tokkodha. Adeemsota sana keessaa yeroo cubbuu hojjetee akkamittiin waaqayyo akka isa ifate akkamittiin akka waaqayyo abboommii isaa cabsuu isaa itti hime seera isaa darbuu isaa itti hime waan kana hundumaa erga yaadee booda Daawit seerri kee daandii sirrii natti argisiisa na qajeelcha ba'aa cubbuu narra tuulee keessatti namii dhurraatii walaba na godha gara keetti na dhiyeesse akka jechuutiin waan kana kan inni barreesse. Isa kaan teellaa irratti dhufna garuu walumaa galaan waa tokko dubbadhee carraa isinii kennuu ka barbaadu qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti namni tokko seera waaqayyoo yoo cabse cubbuu hojjetedha. Cubbuu erga hojjetee booddee immoo walitti dhufeenya isaaf waaqayyoo gidduu jiru hin badaidha. Sababni isaas waaqayyoo waaqa cubbuu faana walii galu miti ka. Kanaaf namni tokko yoo seera irra daddarbe macaafni qulqulluunis maal jedha cubbuun seera irra daddarbuudha. Seera irra yoo darbe nam tokko seerri maal godhachuudha. Ati kana balleessiteettaa siin jedha jechuudha. Yakka sitti mura jechuudha. Waa sitti argisiisa jechuudha. Sana booda namni yoo seera irra daddarbe cubbuu hojjeta. Gaafa cubbuu hojjetu immoo hariiroon isaaf waaqa gidduu jiru hin badaidha. Erga hariiroon kun badee immoo maaltu deebisee gara waaqayyootti akka nu dhiyeessu irratti xiyyeeffata jechuudha. Yaaduma keenya ilaalcha keessa galfachuudhaani jeequmsaaf qormaatota baay'eetu jireenya namaa keessaa kufa. Namni gaafa abboommii irraa kufu seera irra daddarbu yakka hojjeta. Achi keessaa tokko macaafa abboota firdii boqonnaa 14 keessatti waa'ee Siimsooniin eegalla qorannaa keenya guyyaa har'aa urgeessa mee akkamitti nu eegalchiista? Sanbata fayyaa ta'e dhugaa dubbachuuf baay'ee mata duree gaariidha jechuudha. Mata dureen kuni waa'een ayyaanaa, waa'een seeraa, waa'een amantii kuni seexanni karaa inni ittiin dhala namaa haalaan burjaajessaa jirudha jechuudha. Lamaaniinuu caafii tokkotti qabeeti haalaan jechuudha. Akka malee namoota miiliyoonaan lakkaa'aman addunyaa keenya bita galchee hulaa inni itti fayyina namoota itti qabaa jirudha jechuudha. Eeriyaan kun yookiin immoo mata dureen kuni jechuudha. Macaafni qulqulluun ifatti maalummaa seeraa, maalummaa amantii, maalummaa ayyaanaa tokko lama jedheeti jechuudha kan nutti himu. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu sirriitti adda baafachuun gaariidha jechuudha. Gareen tokko lakkii seerri nu barbaachisu nuti amma maaliin olii jedha seeraa ol waan taaneef seerri inumaayyuu nu barbaachisu takkaa Yesus maal nu godheera. Nu du'eera seerri immoo maal ta'eera fannoo irratti cinqaarfameera. Kanaaf nuti waa'ee seeraa natti hin dubbatiin akka barbaadeen utaala akka barbaadeen ajjeesa akka barbaade whatever jedhu jechuudha. Gareen tokko immoo lakkii ammayyuu seera jala jirraa seeraan fayyinaa kan jedhan immoo warroonni akka faarisoota jalqabaa sun immoo jechuudha. Warri ammayyuu ganaa ayyaana eeggatan immoo ammas gareen murtaa'an ni jiru jechuudha. Kun lamaan isaayyuu waan macaafni qulqulluun hin barsiifnedha jechuudha. Akkuma tu sila jettee Daawitis akkuma jedhe jechuudha. Seerri kee maal na godha jedhe lubbuu anatti deebisaa jedhe garaa na ciibsaa jedhe of course sirriidha jechuudha. Seerri waaqayyoo agarsiistuudha. Seerri waaqayyoo mul'iftuu amala waaqayyooti. Seerri waaqayyoo waan mudaa keenya nutti argisiisudha jechuudha. Phaawulos akkuma barsiisu Roomee keessatti iddoo garaagaraatti akkuma arginu seerri ofii isaatiin nu fayyisu. Nuti maaliin fayyina jechuudha? Ayyaanaan fayyina, amantiidhaan fayyina. Efesoon keessaas 7 darbee yaadattu yoo taatan Efesoon 2:8 keessaati dubbifanneerra jechuudha. Karaa amantii ayyaanaan akka fayyine beekamaadha jechuudha. Haa ta'u malee garuu sababii fayyineef namni fayye tokko egaa deebinee cubbuutti jiraanna jechuudhaan falmii kaasa jechuudha Phaawulos. Waa'uu kun raawwateen ta'uu jedha boqonnaa 6 keessatti. Kanaaf maal goona jechuudha? Seerri akka nuti irra daddarbine, akka nuti cubbuu hojjenne, akka nuti waaqatti adda baane. Addaan faa gaafa seera irra daddarban waaqatti adda baane mitire gara fayyina ayyaana barbaacha walirraa adda baanii jechuudha. Hariiroon adda cite jechuudha. Dhugaadha cubbuuni waaqatti adda nama baasa jechuudha. So erga sana
waaqatti adda bahuu keenya erga barree cubboo hojjechuu keenya erga barree እንደገና garam dhaqna jechuudha fayyina barbaacha deemna jechuudha ayyaana barbaacha deemna atillee haala gaariin ibsiteetta kanarratti yeroo dheeraa hin fudhadhu gara kutaati naaf kenniteetti jeequmsaa fi qormaatota kan jedhutti gaafa dhufnu jechuudha eeyyen egaa kanarraa kan ka'e jechuudha burjaajiin kunis uumamuurraan kan ka'e seexanni immoo seera waaqayyoo kana bita galchuurraan kan ka'e addunyaan kuni jeequmsa garaagaraa keessa jira jechuudha. Maaliif seerri iddoo isaatii baduun tokko addunyaan keenya akka isheen maal taatu taasifte jechuudha. Akka isheen mancaatu, akka isheen jeequmsa keessa galtu taate jechuudha. Namni seera maleessummaan addunyaa keenya irratti maal ta'e jechuudha babal'ate jechuudha. Akka waan mootummaan waaqayyoo mootummaa seera maleessa ta'etti seexanni barsiisuu eegale jechuudha. So kun egaa jeequmsaaf qormaatonni garaagaraa akka baay'atan taasifame jechuudha. Barnoonni keenya har'a Saamsooniin in kaasa jechuudha. Saamsoon nama waaqayyoo ture, nama waaqayyoo ulfina dibata addaa kennee ayyaana waaqayyoo kennee fi nama waaqayyoo ture jechuudha. Garuu Saamsooniin haala isaa yeroo nuti arginu jechuudha keessumaa abboota firdii boqonnaa 14 guutummaa isaa yoo dubbifne boqonnaa 16 lakkoofsa 1 lakkoofsa 4 lakkoofsa 16 lakkoofsa 7 yeroo dubbisne yeroo inni ariifatu argina jechuudha yeroo inni konfidensiin isaa yookiis immoo ofitti amanamummaan isaa baay'ee dabalu argina jechuudha yeroo inni isa kanas tuqu argina jechuudha kun immoo balaaf isa saaxile jechuudha kun immoo seera waaqayyoo irraanfatee dubbii waaqayyootti jiraachuu dadhabe dudduubee isaa dagateeti wantootuma garaagaraa tuttuquu gaafanne jalqabu kiraayisii yookiin immoo jeequmsa kana keessa galee jechuudha. Jeequmsa kanarraa galuurraan kan ka'e egaa waan Saamsoon keessa jiru harka dubartoota garaagaraatti inumaayyuu dhumarratti harka dubartoota garaagaraatti kan inni ture jechuudha. Dubartii Filisxeem ishee Timnaat jedhamtu sana wajjiniinis inni dhumarraa inni Daliilaa wajjiniin kufaatiin inni kufe suni kufaatii yaraa kufe jechuudha. Icciita isaa baasee hime konfidensiin isaa ofitti amanamummaan isaa baay'ee dabaluurraa kan ka'e akka malee akka inni ta'edha jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti inuma Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irratti wanti nuti arginu maalidha? Yaada keenya hundumaa mootummaa waaqayyoo irratti akka nuti hidhuu qabnu. Waan lafarraatti osoo hin taane dandeettii keenya beekumsa keenya waan qabnu irratti yookiis immoo waan biyya lafaa waan amma argamee dhibamu kanarratti osoo hin taane eessatti yaada keenya samiitti hidhuu akka nuti qabnu yoo kana hin taane wal'aansoo isa guddaa kana keessatti qooda qabaattu taana jechuudha garee isa tokkotti kufuun keenya hin hafu jechuudha garee keenya filachuun dirqama ta'a jechuudha kanaaf garuu garee keenya yeroo filannu yaada keenya isa filanne isa amananne sanarra kaawwanna waan ta'eef yeroo sana injifattoota taana garee injifattuu wajjin injifanna jechuudha. Saamsooniin amma asirratti yeroo ilaallu maaltu isa saaxile guun jedhu silaa waaqayyotu isa erge dhalachuu isaarraa kaasee ilma kakuu ture ilma kakuudha bakka saba sanaa kan bilisa baasu isa jedhame garuu Saamsoon maaltu isa saaxile maaltu rakkinaaf harka diinaatti kuu isa fide kan jedhu yommuu ilaallu kanuma atammarraa dubbatte jechuudha seexanni gocha keenyarraa ka'e wanni waaqayyoon galateeffadhu yaada ko waan nama yaadaaru seexanni hin beeku waaqayyo waan yaadaa jiru beekaa seexanni hin beeku gocha kootiin lafan ooluun waan hin dubbadhuun sochiin ani godhuun seexanni garuu sana hordofa jechuudha. Saamsooniin akka inni kufu kan isa taasise tokkoffaa gorsa maatii dide jechuudha. Jara kana wajjiniin walitti dhufeenya godhachuun keenya sirrii miti. Isaan kun saba waaqayyoo waan hin taaneef isaan kana keessaa hin fuudhinii jedhanii gorsan hin dhageenye gorsa maatii gorsa abbaa haadhaan hin dhageenye jechuudha. Ishumatu natti bareeda waan ta'eef ishuma kottaan haa dubbatan. Ija koona seentee. Ija koona seentee. Malumti ija keessaa fuudhee baate malee maal jechuu barbaadetanii wanta nuyi goonurraa lafa nuyi naannoofnurraa seexanni hin hordofa. Qaawwa jechuudha. Qaawwa xiqqoo amma waan qaawwa limmoo yoo wayii saaqxee fi seexanaaf jechuudha. Inni kiiloomeetiriidhaan kan ga'u bal'ifachuun isa hin dhibu. Kanaaf kan Saamsooniin kufaati sanaaf saaxilee wanti guddaan harkifannaa inni gara cubbuutti qabu. Ergama waamameef dhiisee lafa inni oolu yaa wanta inni yaadu waan inni dubbatutu kanaaf saaxilee. Kanaaf hundumti keenya immoo qaama wallaansoo guddaa sanaati jechuudha. Wallaansoon guddaan suni qaama lama gidduutti gaggeeffamaa jira. Namni biyya lafaarra jiru
kana keessa jira jechuudha. Seexanaa fi Kiristoositu wal'aansoo keessa jira. Kun dura eega seexanni samiitti jalqabee kaasee amma Kiristoos deebi'ee dhufuutti itti fufa. Yookiin gama kana yookiin gama sana jira namni jechuudha. Walitti jara kana walitti araarsuu hin danda'amu. Tokko deeggaru. Seexanaaf Kiristoosii walitti hin araaramanii araarsuunis hin danda'amu. Garuu gochi keenya torbee yaadattu yoo ta'e namni yaa'u kun hundi nu amantii qabaayii kan jedhu qorannee dabale mitire. Wanti nuyi goonu sun amantii keenya mul'isa jechuudha. Namoota adda addaa akkaasaa ture mitire. Gochi keenya sun dubbiin keenya sun oolmaan keenya sun eenyummaa keenya mul'isa. Al tokko tokko namoonni maa jedhu eenyu wajjin akka oolte natti himi. Hiriyaa keenyatti himi eenyummaa keessatti maal. Saamsoon akkas ta'e jechuudha. Hiriyaa hin taane qabate hiriyaan hin taane sun immoo isa balleesse. Maalirraa ka'eetu kun immoo ofitti amanamummaa isaa immoo urgeessaan jedhaa ture jechuudha. Garmalee ofitti amane akkuma wanta ofii isaatiin godhuutti fakkaate. Ayyaana Waaqayyoo sarratti kenne sana darbatee iddoo hin taanetti kuffisee dhumarratti haalli isaa gaariin ture. Ammas waa tokko cimsuun barbaada sanbe. Amma sanbatoon yaada kaasirratti jechuudha. Eeriyaa nuti naannoofnu sana seexanni achumarraa ka'a jechuudha. Yoo nuti waan nyaata jaallannu yoo ta'e nyaatumaan dhufa jechuudha. Yoo nuti waan bakka waanuma waan uffachuu jaallannu, iddoo ooluu jaallannu, wantoota waan gochuu yaadnu, waan yaaduu jaallannu karuma sanaa nutti dhufa jechuudha. Kanaaf nuti adeemsa keenya keessatti jechuudha. Qaama wal'aansoo isa guddaati jennee. Gareen keenya kan isa kamitti hirmaatu na taasisa hojiin keenya kun yaadni koo kuni gara kam jira? Gara Waaqayyoo moo gara seexanaa jira? Gara hamaa moo gara gaarii jira jennee waan goonu waan yaadnu waa hundumaa jechuudha. Isa kamiif qaawwa bana isa kamimmoo deeggara jennee murteeffachaa deemuu danda'uutu itti jiraata jechuudha. Yoo kanan taanu taanee hin nyaatamna gareen taanee keessatti of arguu dandeenya yeroo tokko jechuudha. Thank you. Kanan. Galatoomii waan bilchaataa waan jabaadha kan isin kaastanii Waaqayyo Simsooniif fayyaana baay'ee kenne. Otoo haasofnu erganni dhalatee miti utuun dhalatiin dura Waaqayyo kaayyoof itti yaadeetu uume. Hundi keenya illee akkuma kana. Utuun itti dhalatiin dura Waaqayyo kaayyoo nuti dhalachuu fi qabnu tokko bu'uuresse sanaaf nu uume jechuudha. Kaayyoo Waaqayyo keessa jiraachuu keenya barbaadu keessaa ala yoo baane jechuudha kan nuti miidhamnu. Simsoon akkuma isin kaastanii amufitti amanamummaan isaa baay'ee guddataa deema. Waaqayyo jireenyuma isaa gara jalqabaarraa ka'ee moocha gurguddaa kennuufi jalqabe. Gaafa Waaqayyo humna ayyaana kennuufi waan barbaade caccabsee hojii gaggaarii hojjechaa ture adeemsa keessa Waaqayyootti qooda hirkatee haga dhumaatti deemuu qabu ofii isaatti hirkate. Qorannaa keenya keessatti wantolee gara dhumaatti godhe baay'ee isaa gaarii kan taane beeka. Garuu jalqaba ayyaana Waaqayyoon isaaf kenneetiin moo'aa waan deemeefi haga dhumaattuu nan moo'aa ofii koo of danda'een qormaatota kana jeequmsoota jireenya isaa keessatti isa mudate kana nammoo amiira jedhutti amane jechuudha. Maal argina namni haga inni Waaqayyo faana deemetti Waaqayyo suma faana deema. Yommuu ati diddee Waaqayyo biraa deebite Waaqayyo humnaan na faana deemee isin harkisu. Bulchiinsi Waaqayyo bulchiinsa jaalalaati. Kakuu baay'ee nu galeera. Waa hundumaa gochuu akka dandeenyu Waaqayyo waadaanuuf galeera. Garuu kun kakuun Waaqayyo agreementiin kakuu Waaqayyo nuuf isa gidduu daangaan inni ittiin fufu haga nuti fedhii keenyaatiin isa hordofnutti jechuudha. Simsoon haga inni qajeelfama Waaqayyo fudhatetti Waaqayyo isa gargaaraa ture. Garuu adeemsa keessa ayyaana Waaqayyo irraa ofiisaa of kuffisaa deeme. Ayyaana Waaqayyo ofuma isaa ofirratti busheessaa gaafa deemu cubbuu hojjetee hin kufe jechuudha. So Abadeen jira kan of se'u. Yaa sanuma sii kaasuuf Sambii tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:12 namni dhaabatee waan jiru itti fakkaatu akka hin kufneef of haa eeggatu. Mee heertuun kun hariiroo nuti Waaqayyo wajjin qabnu keessatti yeroo hundumaa jabaannee akka dhaabannuuf akkamitti nu gargaara? Kabira afaan walitti qabsiistee itti fufuu dandeessa. Baay'ee gaarii. Waa'ee Samsooniin waan hedduu dubbanne jechuudha. Akka fakkeenyaatti qorannaa keenyatu maqaa Simsooniin kaasa malee namoota hedduu kaasuu dandeenya. Gaaf tokko galgala bartoonni bidiruudhaan utuu deemanii Yesuus isaan biraa kadhachuudhaaf iddoo biraa deeme. Halkanitti ta'ee bidiruurraa halkan dukkana keessa itti dhufe jechuudha. Fagootti arganii karaa wayii nutti deema wal falmii gaggeessan. Yesuusi anaadhaa jedhee ofiisaa beeksise jechuudha. Phexros amma yoo dhuguma si ta'e immoo qaanis akkuma galaana kanarraa deemaa jechuudha. Kottu jedhe Yesuus.
Yesuustu abboome waan ta'eef galaanni suni Phexrosin hin baate. Akkuma nama lachee kanarra deemu akkuma Yesuusitti galaanarra deemu. Deemee akkuma Yesuusitti siqachaa deemu ofitti amamummaan isaa garagalee warra sana ilaalaan bidiruu irra jirti warri. Galaanarra deemaan jira jechuun amma ta'e tokko fooyyee qaba. Hammuma battala ija isaa Yesuus irraa kaasetti miila isaa liqimfamuu jalqabe jechuudha. Kanaaf Yesuus maalidhaa dhaabadheen Phaawulos maalidhaa namni ani dhaabadheen jira jedhu of se'u yoo jiraate akkan guddiftu of eeggatu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 12 eertuu tamanuu dubbiste jechuudha. Amantii keessatti lafti nuyi itti dhaabbannee amma Waaqayyo nan barbaachisu asiin nageessee taa deebii sin galateeffadhaa jennu hin jiru. Hagadhumaatti jechuudha. Lafni itti Waaqayyoon geggeessinu hin jiru jechuudha. Waaqayyoon qorannaa barumsa sanbataa 6ffaa tokko yaadattu yoo ta'e waa'ee Henookiin kaasa. Adeemni isaa Waaqayyoo wajjiniin godhate. Barree lallabaan beekamaa Maark Fiilii maalidhaa utuma deemanii silas yeroo hundumaa Waaqayyoo wajjiniin deema waan ta'eef utuma Waaqayyoo hin deeman jechuudhaan samii galanii yaada galee gaafa hundumaa inni wajjin deeman Waaqayyoo wajjin deemu utuma samii galan kottu irra wajjiniin galaa'ee waan inni fuudhee deema akka kanatti ibsa jechuudha. Maal jechuu barbaadeetanii lafti nuyi Waaqayyoo asitti nu galatoomne baay'ee dukkana baay'ee keessa na dabarsite rakkina baay'ee keessa na dabarsite hin ga'a. Na biraa deebi'i jennu hin jiru jechuudha. Gaafuma hundumaa rileeshiniin keenya Waaqayyo wajjiniin jabaatee dhaabbachuu qaba. Nuyi tokkoffaa immoo kabiraan maayinni waa'ee gaarummaa keetii namootatti hin dubbatinedha. Ani gaariidhaan akkasiidhaan hin jenna. Hundi keenya iyyuu namni kanarraa bilisa ta'e hin jiru jechuudha. Wanni gaarii nutti fakkaatu amala keenya wajjiniin wal qabsiisnee gocha keenya wal qabsiisnee wanti nuyi kaasnu jiraachuudhaan mala jechuudha. Yesuus garuu maalidhaa? Namni gadi of deebise. Namni jireenya isaa fannoo Yesuus jalatti gadi of deebise malee. Akkuma barreeffamee jiru. Kan gadi of deebise ol qabama. Kan ol qabame immoo of qabe immoo maal ta'a? Gadi deebifama. Darbeeyyuu maalidhaa warra isin jibbaniif diinota keessaniif kadhadhaa. Amma sadarkaa sanatti amantiin bara warruma Waaqayyo jarree kanaaf amma fakkeenyaaf iddoo ta'e tokkotti Yesuus deemee wangeela lallabee barsiise jarri gurra biraan ba'uuti. Inti danii dhaga'uma didanii Yesuusuma bartoonni maal akkamitti amma kana dubbatee dinqii akkasii godhee jirru kun maal ta'a? Yaaqoob ilmaan Zabdewoos warra ilmaan kakawwee jedhamu isaa. Asumatti jara kana maaliif molluun gootu? Silaa osoo amanuu diddee. Yesuus baay'ee na dhiba bakka sanatti yommuu ittiin ilaaluun dhugaa dubbachuudhaan. Ani garuu isiniin hin jedha diinota keessan jaalladhaa warra isin abaaran eebbisaa warra isin jibbaniif waan gaarii godhaa warra yakka isin irratti raawwatan hundumaatiif kadhadhaa. Dhedheetu yommuu ni dubbatu agarra jechuudha. Nuti amma gaariidha wanti nuyi goonu suni amantiidhaan amantii nuyi Kiristoos irratti qabnuun gaariin nu keessaan Kiristoos raawwata malee. Roomee boqonnaa jaalakko immoo boqonnaa 3:3 hundinuu maal godhaniiru? Yakkaniiru ulfinni Waaqayyoo isaanitti hir'ateera. Ani gaariidha namni jedhu hin jiru jechuudha. Kanaaf amantii keessatti tokko amantii nama gara biraa inni kun cimaadha, inni kun laafaadha, inni kun dadhabaadha, inni jaajimentii akkasii kennuu hin dandeenyu jechuudha. Sababiin isaa inni itti jabaadha jettu kufee argama. Inni itti laafaadha jettu jabaatee argama. Amantii Waaqayyo irratti qabuun jechuudha. Kanaaf gaafa hundumaayyuu kutaa kana keessatti maal nu barsiisa? Nuti yeroo nuyi Waaqayyo nu ga'a nu gargaarteetta nu geggeessiteetta kana caalaa nutti hin dadhabin jennee ofitti amantiidhaan ammoo rakkoon qabu fakkeenya nama geggeessitee beektaa halkan. Geggeessitee iddoo sodaatu wayii dabarsite yookiin siinis geggeessanii ta'uu danda'a. Ammoo manatti dhiyaadheeraati deebi'eetta. Namni sun si faana galee hin bulu. Waaqayyoon hin ga'a amma ishee hafte nan xumura jennee yeroon itti Waaqayyoon geggeessinu akka hin jirre agarra jechuudha. Galatoomii Waaqayyoo si haa eebbisu sanbii namatti tola dhugaa dubbachuu fi qorannaan keenya akkaataan inni itti wanta amma ilaalaa jirru kana ibsu baay'ee namatti tola. Hundaan olii hariiroo Waaqayyoo wajjiniin akka makaastee hariiroo daanga'aa miti. Waan barbaaddu argattee nagaa jettee
biraa deebitu miti. Sababni isaas hariiroon keenyaaf waaqa gidduu jiru baay'een isaa ka jireenya bara baraati. Waaqayyoo kan inni nu jaallate jireenyuma biyya lafaa kana qofaarratti nu daangessee dhiisuuf otoo hin taane kaayyoon wangeelaa kaayyoon waaqayyoo nuti biyya lafaa kana moonee isa wajjiniin jireenya bara baraatti akka gallu barbaada jechuudha. Jireenya bara baraatti galuu keenya waan barbaaduuf guyyuma guyyaatti gara isaatti akka dhiyaannu gaduuf deebisnee qajeelummaa akka shaakallu amantiin keenya akka inni nuu guddatuuf yeroo hundumaa hir'ina keenya dadhabina keenya eenyummaa keenya isa dhugaa qabannee gara isaa akka dhaqnu isa biraa immoo gargaarsa akka argannu akka Phexros akka nuyi ija keenya irraa hin buqqifanne. Sababni isaas nuyi ofii keenya duwwaadha. Jireenyi keenya waaqayyo malee duwwaadha. Yeroo tokko tajaajillee haa ta'u waa hojjennee haa ta'u yerootti baay'ee boldilii kireeditii argannu wayii jiraachuu danda'a jechuudha. Garuu galatii waan kana hundumasaa dabarfamee waaqayyoof kennamuu qaba jechuudha. Ulfinni waa hojjennu ulfinni jireenya keenya irratti mul'atu hundi isaayyuu sababii waaqayyoof sababii ta'eef waaqayyoof kennine yeroo hundumaan immoo faana isaa hordofnee isa wajjiniin deemuun nurra akka jiraatuun dabalee dubbachuu barbaada. Egaa qorannaan keenya guyyaa har'aa waa'ee cubbuu waa'ee seeraa waa'ee ayyaanaa kanarratti baay'ee akka fokus goonuu barbaada. Maaliif akka ta'e hin beeku. Walakkeessattis amma Roomii boqonnaa 3:20 keessatti waa'ee cubbuu nutti hima. Gaaffii tokko urgeessaa gaafachuu barbaada. Mee nama kiristaana hin taane tokkootiif cubbuu ibsii fi utuu siin jedhanii akkamitti ibsita? Fayyaa ta'e iddoo silaa irratti wanti nani dhaggeeffattoota keenyaaf yookiin hordoftoota keenyatti himuu barbaadu gaafa nuti ofii keenyatti hirkannee inuma kufna jechuudha. Eenyurraa jalqabee Lucifer irraa jalqabee gaafa of ilaaluu jalqabee gaafa ofii isaatti maxxanee ani lafattan gadi si dabalee jedhame tere ati garaan kee in kooree ati all of cast ani garuu maalan si godhe lafattan si dabalee Saamsooniin illee olaal namoota baay'ee jechuudha. Gaafa isaan of ilaaluu jalqabanii gaafa nuti bakka wanta waaqayyo nu godhe waaqayyotti intini jennee gaafa kaayyoo keenya dagannee ofii keenyatti gaafa deebinu ofitti gaafa hirkannu waaqayyo gadi nu buusa jechuudha. Akkuma Saamsoon akkuma seexanaa jechuudha akkuma warroota kaanii jechuudha. Egaa jalqabas akkuma dubbanne jechuudha cubbuun maalii kan jedhu macaafni qulqulluun ifatti eege cubbuun seerarraa daddarbuudha. Eessatti tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3:4 jechuudha. Tokkoffaa wangeela ergaa Yohaannis isa dura boqonnaa 3:4 jechuudha. Cubbuun maalidha seerarraa daddarbuudha jedha jechuudha. Kanaaf cubbuun seera malee jiraachuu jechuudha bakka. Cubbuun seera maleessummaadha. Kanaaf gaafa seera waaqayyoo irraa kaan Addaamiif isaas kana godhani miti jannata keessatti wanti isaaniif kenname maal muka isaa kana nyaadhaa isa kana immoo nyaatinaa wanti jedhame jechuudha. Isaanii seera isaaniif kenname kanarra maal godhan irra daddarbanii gaafa cubbuu hojjettanii egaa gaafa cubbuu hojjettanii gaafa seera irra daddarbitan cubbuu hojjettu gaafa cubbuu hojjettanii immoo du'a duutu jedha. Kanaaf jarri akkuma barreeffame akkuma raajame akkuma isaanitti himame ta'anii jechuudha. Kanaaf seerri kan akkasittan ibsa jechuudha. Ani nama kiristaana hin taane tokko ifin nama kiristaanaaf illee seerri maali nama naan jedhuuf jechuudha. Seerarra daddarbuun cubbuu akka ta'ettidha jechuudha. Kanan himuu jaalladhu. By the way, wangeela Yohaannis keessatti immoo maal jedha? Yoo na jaallattan maal godhaa jedha? Abboommii koo eegaa jedha. Egaa abboommii irra daddarbuun cubbuudha jenneerra jechuudha. Waaqa jaallachuun immoo abboommii eeguudha. Ammoo deebisee jechuudha. Ammoo deebisee. Kanaaf namni ani waaqayyoon nan beeka jedhee seera koo hin eegne inni sobduudha dhugaanis isa keessa hin jiru jedha. Tokkoffaa Yohaannis ergaa Yohaannis immoo jechuudha. Kanaaf jarri wal qabatu jechuudha. Jarri wal qabatu kanaaf Yesuusin kan jaallannu yoo taane jechuudha seera isaa amma waan tokko kaasuu barbaada jechuudha. Ilmi kee namni ati jaallatu tokko ilma keetii yoo ta'e maal ta'a jechuudha seera keetti jiraata jechuudha. Yoo si jaallatan si abboomama jechuudha. Seerri sun maalidha? Ati sababii inni dhuuf jechuudha. Amma mucaa keetiin gadi hin bahin yoo gadi si baate maaltu jira waan ta'eef bajaajiin surkuchuu dandeessi balaarra bu'uu dandeessa namni hin jiru bakkeetti miidhamuu dandeessa jettee yoo tintinii jettee jechuudha. Faayidaa isaafi jechuudha kanatti itti himaa jirtu jechuudha. Kanaaf gaafa inni seera keessanirra daddarbe sirratti yakka hojjete jechuudha. Siif abboomamuu didee sirratti cubbuu hojjete jechuudha. Yeroo sana immoo seera sana osoo hin taane situ maal godha jechuudha mucaa keessana sirreessaa jechuudha. Kanaaf seerri akka kanadha gabaabinaan. Thank you. Galato
Galatoomii. Yaada gabaabsee dubbachuu barbaadu waa'ee seeraa jechuudha. Sila waa'ee taappeellaa kaastee turte jechuudha. Seerri maa inni? Cubbuun maa inni? Seerri maa inni kan jedhu fakkeenya gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin tokko sagantaa guddaa qabdi haa jennu. Affeeramtee sagantaa guddaa qabdi. Uffattee miidhagdee baatee dura hojii gola keessa hojjetaa turte. Akkuma gola keessa hojjetaa turte sanatti baateen deemu sagantaa guddaadha jedhamu sanarratti jechuudha. Fakkeenyaaf cidha ta'uu danda'a. Waltajjii geggeessuu ta'uu danda'a. Lallaba ta'uu danda'a. Nama kamiyyuu jechuudha. Eessa dhaqa? Eega uffate booddee gara Daawitii dhaqa jechuudha. Maal akkasa jiru? Isarra jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni fuula isaarra waa jiru. Daawitii sanaan fuudhee yoo fuula isaa haxaawate ittiin baasu. Maalidha Daawitiin sun maalidha? Itti argisiisa. Adda keerra fuula keerra kanatu jira. Wanna kana gara bishaaniitti gara bishaaniif gara saamunaatti seerri waaqayyoo kanuma jechuudha. Ati cubbuu akkasa akkasii qabda bakka akkasii dhaqi. Phaawulos maalidha? Hinatiin seerri abboommiin jedhutu jiraachuudha baate hanni maal akka ta'e hin beeku ture. Enejjiin inni jedhu abboommiin utuu jiraachuudha baate ani hin beeku ture. Keessumatti iyyuu bara kana keessa namoonni ayyaanaan fayyine seerri nuun barbaachisu jedhani. Tolee ejjaa kaa, hataa kaa, ajjeesaa kaa yoo jette kana seerri biyya lafaa sin gaafata baay'ee. Seerri biyya lafaa jechuudha. Waaqayyo immoo abboommiin isaa maayinni abboommiin kun kan jedhuu fi amala waaqayyo agarsiisa. Eenyudha waaqayyo kan jedhu kan itti bartu achi keessatti jechuudha. Maa eenyudha waaqayyo? Inni isa waaqaaf lafa uumedha. Isa duratti waaqa gara biraa waaqessuun akka nurra jedhan nutti hima jechuudha. Inni hannan jaallatu, soban jaallatu, ejjan jaallatu, ajjeesuun jaallatu. Amala isaa jechuudha kun. Abboommiin waaqayyoo suni ibsa amala waaqayyooti jechuudha. Akkuma sila dubbannee fuula keerra kana jira dhaqee dhiqadhoodhe akkuma Daawitiin nutti himu. Daawitii sana fudhannee yookaan mastaawwata jennu kana fuunee fuula keenya ittiin yoo rigne nutti baasuu akka hin dandeenye. Seerri cubbuutti nu qulleessuu hin danda'u. Gara isa qulleessutti agarsiisa. Inni qulleessu sun immoo dhiiga hoolichaati. Dhiiga Kiristoos jechuudha. Gara Kiristoosiin dhaquun si barbaachisa. Ati amma qalbii jijjiirrachuu qabda. Sababiin isaa maaliifi hatteetta, sobdeetta, ejjiteetta, sanbata cabsiteetta. Abboommiin kuni ifaan ifatti seera ba'uu boqonnaa 20 keessatti barreeffamee jira jechuudha. Waan nama gaafachiisu miti. Kanaafi abboommiin isa kam kan jedhu fi achidha. Yesuus immoo maa jedhe ani dhugumaan isinitti himaa ani seeraaf raajota diiguudhaaf hin dhufne isaan sana jabeessuudhaaf hin dhufe malee. Amma namoonni maa jedhu no Yesuus eega du'e booddee ayyaanaan fayyine kun bara ayyaanaati bara araaraati. Ani eegan dhufee du'e booddee akka barbaaddan ta'aa jenne Yesuus. Akka barbaaddan ba'aa akka barbaaddan galaan jenne jechuudha. Har'a wanti biyya lafaa keessatti ta'u kana jechuudha. Ta'uu qofaa osoo hin taane waama akka inni laayisensii isaaniif kenne bakka kanaan booddee waan barbaaddan gochuu dandeessu. Ayyaanni sun eeyyama cubbuuttiin hojjetamu wayii fakkaata jechuudha biyya keenya irratti. Thank you. Galatooma waan kana asirratti hin xumurru itti deebina gidduutti boqonnaa fudhannee walitti deebina ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. walitti deebineerra kabajamoo hordoftoota sagantaa keenya qophii keenyarraa barnoota guddaa akkasiin barachaa jirtan homaa shakkii hin qabnu asumaan galatooma jechuun barbaada yaada gaggabaabaa fi bareedaa yaada qulqulluudha kan isin nu dhiyeessaa turtanii hinumaa namoonni seerri nun barbaachisu jedhan yoo sagantaa kana hordofanii barumsa gaarii akka isaan argatanii homaa shakkii hin qabu
Egaa akka sila isin dubbataa turtanii wal'aansoo keessa jira. Wal'aansoon guddichi kun qaama lama gidduutti waan gaggeeffamanii fi qaamoleen lamaan kun iyyuu xiyyeeffannaa mataa isaanii qabu jechuudha. Waaqayyos xiyyeeffannaa guddaa qaba. Wanta nuti gochuu qabnuuf gochuu hin qabne irratti boldilii waan nutti himu qaba jechuudha. Seexanni immoo naannoo nuti jiraannu wantoota nuti hojjennu hundumaa hin hordofna. Hin hordofayidha. Kitaaba ta'e tokko dubbisaan ture yeroo yaada kitaaba sanarra jiru hubadhu. Waan seexanni hojjetu wajjin wal natti fakkaata. Nama arba ajjeesudha. Nama adamoo deemee arba ajjeesu tooftaa ittiin isaan arba ajjeesanii baay'ee waan nama ajaa'ibu. Akka kanatti nu hubadhu ture. Arbi akkuma hundi keenya beeknu guddaadha. Arbi yoo kufe ka'uuf baay'ee rakkata. Namoonni arba ajjeesanii environmentii inni keessa oolu naannoo inni jiraatu baay'ee hordofu jedha kitaaba sanarraati. Sana booddee arbi yoo boqochuu barbaade hin ciisu. Mukatti hirkata. Sana booddee namoonni arba ajjeesanii waan sana hordofu. Maal godhu muka gaanii mucaa baadiyyaatti akka carraa ta'e muka gurguddaa kana yeroo jiksitu kallattii ittiin jala soqxee jiksitu qabda jechuudha. Karaa inni itti hirkatu dhiisaniitu karaa gadii irraa waaruu rukutu. Ededuma ededaan gaafa irraa waaruu rukutan muka beekamaa yeroo hundumaa inni itti hirkatu bineensonni baay'ee amala akkuma namaa amala qabu naannoo buufatan qabu. Bakka inni oolu bakka inni turu hundumaa erga xiyyeeffannoodhaan hordofanii muka yeroo hundumaa inni itti hirkatee boqotummoo laalaniitu jalaa rukutaa deemu. Mukni sun jalaa rukutamaa gaafa deemu arbi akkuma baratame yeroo biraa dhaqee gaafa muka sanatti hirkatu ni kufaa'edha. Sana booda achitti ajjeesudha. Seexanni jireenya keenya keessatti hojii akkasii waan hojjetu wayii natti fakkaatan. Yeroo hundumaa naannoo keenya hordofaa hojii keenya hordofaa. Wanta akkasila urgeessaan dubbataa ture xiyyeeffannoodhaan nuyi nyaata jaallannoo ta'e wanta nuti jaallannuun wanta nuti yeroo baay'ee gochuu barbaannu keessa dogoggoroota barbaade tooftaa wayii soqee jireenya keenya dhabamsiisa. Akkaataa itti seexanni seera waaqayyoo jireenya keenya keessaa balleessee cubbuuf garba nu godhu isa kana wajjiniin waan wal fakkaatu waan natti fakkaateefan isa kana kaasuu barbaade kanatti dabalee namoonni seeraaf wangeela wal bira qabanii gaafa laalanii ayyaana dhaadhessaniitu ayyaanni ayyama waa hundumaa kanuu kenneetti waa'ee seeraa kana bara kana namoonni kireeditiin kennaniif. Gooftaa Yesuus garuu wangeela Maatewos boqonnaa 5:17-18 irratti sagalee ajaa'ibaa tokkodha kan inni dubbate. Maal jedha? Seeraaf barsiisa raajotaa diiguudhaaf waan hin dhufe isin hin se'inaa. Ani isaan raawwachuudhaaf hin dhufe. Mee seerri maal fakkaata har'a santi gabaabsiiti? Baay'ee gaarii. Wanni hedduudha kan itti dubbatte. Bara Yesuus biyya lafarra jiru sana kaasnee yommuu itti ilaallu fiixee lamatu ture jechuudha. Akkuma har'a fiixeen lama jiru jechuudha. Fiixeen warri tokko seera fuudhanii keessumattiyyuu warri Yihuudoota jedhaman sunneen warri amantii gaggeessan suni Fariisonni ba'aa ulfaataa godhaniitu namatti fe'an jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee guyyaa sanbataa yoo fudhatte guyyaa sanbataa wanta lafa bu'ee lafaan kaastu lafatti gororan tuftu sababiin isaa lafa jiiste bishaan obaaste jedhamee waan yaadamuuf Gooftaa Yesuus sana isaan sirreessu ilaalcha isaan seeraaf qaban sana sirreessuudhaaf jedheetu itti yaadee guyyaa sanbataatti laga bu'ee namticha waggaa 38 dhukkubsatu sana fayyise jechuudha. Siree kee baadhadhuuti gali ittiin jedhe amma dubbiin ga'e jechuudha. Inni kun seera cabsee guyyaa sanbataatti namicha kana siree baachiseetu manatti galchee hafatuma isaa jechuudha. Akkasumatti jedhe Yesuus. Ani seera cabsuudhaaf osoo hin taane raawwachuudhaafan dhufe wanta seerri barbaadu akkamittiin eegama kan jedhu isinitti agarsiisuudhaafan dhufe. Inni raawwii seeraa ta'ummaa isaatii jechuudha Kiristoos Yesuus. Duraan dubbanneerra maa inni seerri kan jedhu amala Waaqayyoo agarsiisa. Eenyummaa Waaqayyoo fakkeenyaaf waajjira tokko yoo code of conduct jedhanii waan isaanii waraqaa irratti baasanii dhoobanii jira jechuudha. Hojii mana isaanii. Amanamummaa maal kan jedhu barreessanii yoo ofii isaaniitti akkasiin godhan ta'e jira jechuudha. Amalli Waaqayyo abboommi Waaqayyo sanuma agarsiisa. Eenyudha Waaqayyo hojjechuu barbaade seera boqonnaa 20 dubbisi. Isadha Waaqayyo. Isa waaqaaf lafa galaana waan isa keessa jiru hundumaa uumedha. Isa duratti wanti Waaqni gara biraan akka waaqeffatamu kan hin feene jechuudha. Seerri maa inni kan jedhu duraanuu dubbanneerra. Kan nutti agarsiisu gaama cubbummaa inni kan jedhu kan nutti agarsiisu seeraa inni.
akka fakkeenyaa fi shifargaasa jedhan beektaa maayikirooskooppii jechuudha. Namni yeroo dhukkubsatu mana yaalaa deema dhiiga isaa keessaa fuudhu dhiiga isaa sana fuudhanii pileetii wayiirra godhu shifargaa sanaan ilaalu jechuudha. Booldi godhee kan nutti agarsiisu cubbuun abboome seera waaqayyoo ta'e. Akkamittiin immoo booldi ta'e nutti mul'ata. Haguma gara waaqayyootti adeemne haguma gara Kiristoositti adeemne cubbuun guddatee nutti mul'ata. Akkamittiin kana godhaa akka Yoosefiin jechuudha. Cubbuun hin ulfaata baay'ee. Hin ulfaata. Akkuma Kiristoos irraa fagaachaa deemte immoo jireenya guyyaa keessatti akkanatti goota akkuma irraa kaatee fuula dhiqattuu jireenya hattu maal cubbuun maal ta'a amala ta'a jechuudha. Kanaafi cubbuu ta'uu isaayyuu dagachaa deemte. Inni dagatte jechuudha. Waanuma guyyaa raawwatu. Barsiifata jireenyaa ta'a. Barsiifata jireenyaa ta'a jechuudha. Kanaafi Phaawulos irra deddeebi'ee dubbata jechuudha. Maalummaa seera. Abboommiin maal akkanii ta'e namoonni Roomee guutummaa kitaaba Roomee kana guutummaatti yoo dubbisanii boqonnaa ja'a yoo dubbisanii maalummaa seeraa nutti hima jechuudha. Maayinni seerri. Cubbuun maayinni seerri maayinni kan jedhu. Iddoo biraatti bakka nuyi ayyaanaan fayyine seera eeguu dhiisnuu reedha Phaawulos. Akka akkamittiin danda'a. Waawuu akkuma isaatiin immoo deebii kenna. Jarreen kana yoo har'a gaafatte warra ayyaanaan fayyine yoo kana gaafatte waan sii deebisan hin qaban jechuudha. Laame asirratti jechuudha. Wanta nuti beezikaalii hubachuu qabutu jira jechuudha. Wanta amma Maatiyos boqonnaa 5:17 irratti dubbatan. Ani maal gochuuf hin dhufne jedhe Yesuus diiguudhaaf hin dhufne. Seeraa fi barsiisa raajota wanti jira amma nuti baraka koo moofaa keessa miti baraka koo haaraa keessa jirra. Nuti seera jala miti ayyaana jala jirra. Waan jedhamutu jira jechuudha. Yesuus garuu ifattee isa kan raajotaa isa kan bartoo diiguuf hin dhufne ani isa kan raajotaa diiguuf hin dhufne. By the way keessa deebii boqonnaa 31 lakkoofsa 18 yoo dogoggoruu baadhee jechuudha. Seera kana seera safuu jechuudha. Yesuustu ofii isaatiin quba isaatiin barreesse. Jarana waan bordiigamu waan itti fufinsa hin qabne ofii isaatii barreessa. Waaqayyo koo waaquma isa kaleessa seera sana barreessitu har'as waaqa kakuu haaraati jechuudha. Otuma seerri kun hin barreeffamin dura seerri hin jiru bara Abrahaam fa'a. Bara kunoo Addaamiif waan kanatti nyaadhaa achumarraa kaasee tureera. No Yoosef jechuudha. Yeroo haati manaa Phooxifaaraa na wajjiniin ciisi jette akkamittiin nan cubbuu hamma kana ga'u fuula waaqa koo duratti hojjedha yeroo jedhu jechuudha. Seerri koo barreeffamee hin jiru. Barreeffamee jiru. Ganaa seera ba'uu keessatti jechuudha. Ganaa boqonnaa 20 irratti sun koo uumama meeqa jechuudha Yoosefiin kan argamu. Akkasii jechuudha. Kanaafi durumayyuu jechuudha. Even Abiliif Qaayin uumama boqonnaa 4 irratti gaafa laallu jechuudha. Maal godhe jechuudha ati obboleessa kee ajjeeste cubbuun balbala kee dura dhaabatee maal godhe si eeggatattiin jedhame jechuudha. Ajjeesaa ta'uudhaan Qaayin maal ta'e jechuudha obboleessa isaa gaafa ajjeese ati cubbuu hojjettee yeroo sana maal hin taane jechuudha ammayyuu seerri kun hin barreeffamne jechuudha. Seerri hin jiru jechuun maal jechuudha mootummaan waaqayyoo hin jiru jechuudha. Mootummaan waaqayyoo hin jiru jechuun firdiin hin jiru jechuudha. Keessumaayyuu seerri hin jiru yoo ta'e jechuudha firdiin hin jiru jechuudha. Waaqayyo waan irra dhaabbatee faraduu hin qabu jechuudha. Waan akkas ta'e jechuudha. Amala isaa jijjiirre. Amala isaa jijjiirre jechuudha. Yoo akkas ta'e jechuudha wanti hundumti hiika dhaba jechuudha. By the way yeroo tokkoof daqiiqaa tokkoof mootummaan waaqayyoo yeroo inni itti seera maleessa ta'e yeroo itti mootummaan waaqayyoo seera malee jiraate jechuudha. Jiraatees hin beeku rikkerde ta'ees hin beeku jechuudha. Seerri waaqayyoo bara baraan jiraata. Mul'istuu amala waaqayyooti. Ofii isaatii maalidha? Seera kanatti gartokkeen fidalaa. Fakkeenyaaf qubee haa barreessuudhaafi tokkoon ishee itti bahurra waaqni kun lafti kun darbuu wayyaa. Ofii isaatii immoo Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 maalee yoo ana jaallattan abboomni koo eegaa jira jechuudha. Baay'ee namni waaqayyoon yoo jaalladhe waaqi kanaaf waan homaan goonu bakka waaqayyoo yoo jaallanne jechuudha akkasaa akka dinuu fannifamuuf hin nurraan eegamu jechuudha. Oolmaa addaa miti waaqayyoof oolu seera isaa eeguu qofa. Waaqayyo si abboomamaan jira si bitamaan jira. Jechuu agarsiisa. Yaada tokko wanti hafuu hin qabnetu jira jechuudha. Nuti yeroo seera isaa kana eegnu fayyuudhaaf miti baay'isoo. Maal waan taaneef eegna jechuudha. Waan already fayyineef. Waan aaboo mucummaa arganneef. Waaqa nu fayyisu. Waaqa gatii keenya baase waan qabaanneef. Ufumaayyuu yeroo fayyisaa ture baay'isoo
cubbamoonni yeroo dubartii ishee ejjituu sana fakkeenyaaf yeroo gara isaa fidan daddarbachaati maal jettaa kun ejjituudha yeroo jedhanii erga fayyisee ka'eeti deemi ammas dhaqii ejji jedhee maal jedheen jechuudha deebitee maaliin godheen cubbuu hin hojjetin deebitee akka sanatti hin deebiin waaqayyo qaraanii fannoo irratti yeroo gatii keenya baasu yeroo unuuf fannifamu jechuudha deebinee nuti cubbuu sana keessatti akka jiraannuuf osoo hin taane maal akka godhe jechuudha isa kaleessa abboonni keenya Addaamiif Hewwaan cubbuu godhanii cubbuunii du'a barbaadu sana gatii keenya baaseetu deebisee garamitti riistoor nu gochuuf jechuudha gara Edenitti nu deebisuuf malee cubbuu sanatti akka nuti itti jiraannuuf miti kanaaf sababii fayyinee fi seera isaa eegna malee fayyuudhaaf miti kan nuti fayyinammaa already akkuma jedhame akkuma macaafni qulqulluun dubbatu maaliini jechuudha amantiidhaan karaa ayyaana fayyinee jechuudha. Galatuma waan bilchaataa barumsa gadi fagoodha kan isin nuuf kennaa jirtanii egaa wantoleen nuti ilaalaa jirru kuni hariiroo nuti waaqayyo wajjin hin qabnu keessatti dhiibbaa isaan gaggeessan guddaadha jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya boldilii ifatti nutti hima jechuudha. Namni waaqayyoon jaallatu maal gochuu akka qabu akka ammati kaaste nuti waaqayyoof oolmaa addaa ooluu hin qabnu jechuudha. Yeroo tokko tokko nama jireenya kee keessatti baay'ee sii oole tokko yoo xinnaatee sagantaa galateeffannaa wayii qopheessiteetu thank you jettee galateeffatta jechuudha. Waan baratamaadha kun biyya lafaarratti. Garuu waaqayyoof oolmaa addaa nuti oollu hin jiru. Yoo tokkoof tokkicha qajeelfama inni nuuf kenne abboommii isaa yoo eegne jechuudha. Kanaaf barumsa baay'ee gaariidha. Gara xumuraatti fidaa jirra sa'aatiin keenyas dhumaa waan jiruufi gooftaa Yesuus fakkeenyota gaggaarii baay'ee immoo dubbateera. Namoonni baay'een utuma isa faana deemanii utuma waa'ee isaa dubbatanii utuma dubbii isaa hordofanii namoonni baay'ee isa leellisan baay'een turaniiru jechuudha. Namoota akkasiifis gooftaanii fakkeenya tokko dubbateera. Macaafa Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7:21 keessatti akkas jedha dubbisuun barbaada. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Maal jaalallisu? Itti bu'uura. Maal jaalallisu? Waayee urgeessana dubbatu. Tole gaariidha lamaan keessanuu gooftaan isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Baay'ee kun lallaba gaara eebbaati. Wanti si lallee karaa barsiisa sanbatuu nutti dubbatamaa ture jechuudha. Buloota keessan jaalladhaa kan jedhu wantoonni baay'een kam even waa'imti seeraa kun iyyuu jechuudha. Ani seeraaf barsiisa raajotaa diiguudhaaf hin dhumne kan jedhu iyyuu Maatiyoos boqonnaan 5 jechuudha. Boqonnaan 5 boqonnaan 7 kun maalidha isaanii wanta murteessaa jireenya kiristaanaa kan murteessu gaara eebbaa irratti yeroo inni walitti isaan qabee isaan barsiisa Kiristoosii jechuudha. Iddoo kanarratti jireenya keenyaaf kan ta'u kan keenya har'aa waliin jechuudha kan inni iddoo sanatti nutti dubbate jechuudha. Kanaaf wanti atamma dubbistee kaate kunis isaan keessaa tokko jechuudha. Nama maal godhutu mootummaa abbaa kootti galadhe nama jaalala abbaa koo godhutu mootummaa abbaa kootti gala malee namni yaa gooftaa jechuudhaani mootummaa waaqayyootti gala mitiidha. Har'a koo yeroo ammatuma gadi wanti nuti dhageenyu har'a maal dilbata mitiidha. Yesuus gooftaadha kan jedhu baay'ee keenya jechuudha tochi baanii jechuudha. Namni hedduun maqaa kana maqaa daabboo godheera jechuudha. Maqaa kana maqaa biizinesii godheera. Keessumaa amma kan arginu yoo jiraanne inni beekaanis inni wallaalaanis akkuma torbee baranne jechuudha. Amantii miira godhaniiti ittiitiin maqaa Kiristoos kanaatiin daldalu. Inumaayyuu bakka tokkotti eessattidha jechuudha. Maqaa keetiin maal gooneera? Hafuurota moota baafneera. Maqaa keetiin dhukkubsattoota fayyifneera. Maqaa keetiin dinqii garaagaraa hojjenneerra jedhu ani garuu maal godhaa jedhee matumaa isin hin beeku jedhee ija koo duraa badaa jedheen mul'inatti isaanitti himaa jedha. Akkam dubbii nama dhibudha jechuudha. Kanaaf har'a maqaa kanaatiin wantoonni kun godhamuu danda'u jechuudha. Seexanni karaama sana godhee jechuudha. Maali Musee wajjiniin yeroo Museen ulee bofa gochaan turre jechuudha seexanni jechuudha. Garuu yeroo kan Kiristoos maal godhudha jechuudha. Yeroo kan Kiristoos kan Musee yeroo bofa sana liqimsu eenyummaan bofa sanaa barame jechuudha. Dabalataatiinis immoo mul'ata boqonnaa 13 keessattis wanti nuti arginu seexanni hamma samiirraa dinqii roobsutti maal gochuu akka danda'u dinqii gochuu akka inni danda'u jechuudha. Walii isaaniif abboomamuu fayyina garaagaraa gochuu akka inni danda'u jechuudha.
garuu ispeesifikaalii wanti nuti beekuu qabnu fedhii waaqayyoo adda baafnee beekuun baay'ee gaariidha jechuudha. Nama jaalala abbaa koo raawwatu kan jedhu jaalalli abbaa isaa seera isaatti jiraachuudha. Piriinsippilii inni kaa'e qajeelfama inni kaa'e sanatti nama deddeebi'uudha malee miira keessa gallee sababii maqaa waaqayyoo waamnuu fi samiini nuuf kennama jechuu miti. Mee barsiisaa Sanbatoon silas ni dheera waan ta'eef haa dubbatu. Kun waan ifa galaadha. Kan Kiristoos jedhaaru waan waldaadhaan fayyitaa miti. Kitaaba biraarraa maal yommuu dubbisnu maal namoonni baay'een galmee waldaadharu galmee samaa irra hin jiranidha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Kana jechuun beekuu fi gochuun tokko miti. Tokko miti jechuudha. Fakkeenyaatti amma fudhatti Maatiyus boqonnaa 25 irraa yeroo darbees kaasnee irraa dubartoota kurnantu ture. Kurnan suni dhirsa misirroo dhufa jennaan ba'anii eeggachuu jalqaban. Ibsaa isaanii qabsiifatanii. Kurnan isaaniitiif bara. Kurnan isaanii qodaa ibsaa qabu hin qophaa'an. Akka walakkaa ta'e kurnan isaanii dadhabanii wal faana rafan. Iyyi dhaga'ame halkan maal kan jedhu dhirsi misirroo sun dhiyaateerraa ka'aa kan jedhu. Hin dammaqan gaafa ka'anii ibsaan kurnan isaanii sun dhaamuudhaaf jetti. Gaafa dhaamuuf jettu warri shanii ogeessota raafaa qabu. Itti naqataniitu hin bayyannate ibsaan isaanii. Nuuf kennaadhanii lakkee isiniif ilaannu amantiin ergifamu waan ta'eef dhaqaa bitadhaadhaan. Numa duwwaa ga'a. Keenyi nuun ga'ee nurraa hafee isiniif hin ta'u. Hin ta'u. Ba'anii deebitanii jarri sun bitatanii dhufanii baay'ee. Deebi'anii dhufanii balbala rurrukutan. Maaliif isin immoo eenyuun as turre amma warra kana gaafadhu warra keessaa gaafadhu wajjin turre amma maliyoo gadi baanee maanni naftaan duraa dhumeenna bitachuudhaan kunoo deebinee dhufne ani isin hin beeku. Isarratti ragaa dhiyeeffatan noo lakki akkas miti jedhanii amansiisuu yaalan. Maa jedhanii maqaa keetiin seexana baafneerraa maqaa keetiin raajii dubbanneerraa maqaa keetiin langela lallabneerraa waa hedduu jedhan. Ani raawwadhe isin hin beeku. Sooftuu gidduutti har'a maqaa Kiristoosiin biyya lafaa kana keessatti milikkitoota akkas akkasii yeroo argaa jirru baay'ee dinqisiifachuu hin qabnu jechuudha. Waan tokko wanta dinqisiisuu hin qabu jechuudha. Kanaan olitti Ogeessaan sila kaaseera. Seexanni ibidda baay'ee ibidda kan jedhamu suni ibidduma isatti nyaata bilcheeffannu sana miti jechuudha. Ibidda sobaa fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti wanna akka ibidda arrabaa tokkotu bartoota irra qubateedha gaafa fuula qulqulluu. Ibidda sana jechuudha. Har'a waldaa keessatti namoonni dhaabatanii maayikiidhaan fudhanii nama lafatti gannaqu. Ibidda sobaa. Isa inni dinqii sobaa jechuudha. Seexanni immoo waraana keessaa buqqisa jechuudha. Dhoksaatti waraana. Mul'inatti immoo keessaa buqqisa. Hin fayyee namni sun nan fayyeedha jechuudha. Goomsaadha jechuudha. Dinqii maalalleewwan har'a ta'aa jiran marti isaanii jechuudha. Wanta seexanni ittiin namoota burjaajessuudhaaf jedhee gochaa jiru. Waa tokko ittiin dabalaa asirratti. Seexanni baay'ee ogeessa. Muuxannoon isaas muuxannoo waggaa dheeraati. Yeroo yerootti meetidii isaa jijjiira. Karaa ittiin galma gahu, karaa ittiin duuka buutota isaa horatu sirriitti beeka. Amma duratti seexanni jechuudha jedhaniin dhaga'ee gaana yoo umuriin kolleetto sana ta'uu baate jechuudha. Gimbiitu ijaaramaa fi dhaqaniitu gimbii sanatti itti sagadu. Seexanni kallattiimaan namarraayya. Ani isa kaman beeka beektu yeroon ani waaqeffachaa jiru isa seexanni waldaa keessatti sanas achitti kuffisu kanas achitti kuffisu sanas achitti kuffisu beeka sanni iyyu jechuudha. Amma seexanni hin iyyu. Metodoloojii isaa kompiliitilii jijjiirrateera. Maquma Kiristoosiin jechuudha. Amma seexanuma mataa isaatu maal jechaa jira? Yesuus yaadinaan jedha jechuudha ofuma isaatii jechuudha. Isumatu maqaa isaa waammachaa jira. Egaa kan akkamitti adda ba'a? Amma jechuun gaaffii guddaan jiru amma isa kamtuu inni kun isa Yesuus gooftaadha inni kun isa gooftaadha anis hojjechaa jira atis jechaa jirtami. Isa kamtu dhugaadha. Akkamitti kan adda baafannaa? Birumaayyuu yaada kee gaaffii kee irratti gaaffii biraatiin si dabaluu fi biyya lafaa kana keessatti namoonni baay'een raajota biraa waldolee garaagaraa keessa milikkitoota kana waan arganii fi jireenya isaanii irrattis yeroo tokko tokko taateewwan jijjiiramaa ati jettu kana waan arganii fi yoo ati waaqee gixeeyyuu haawusiin jedhu. Kana utuu argituuti akkamitti ati Yesuus deebi'ee situ nama amantii maleessa ta'a. So akkamitti adda baasa? Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaafa ilaallu jechuudha yeroo seenaa qorannu jechuudha gara kakuu moofaatti illee deebinee gaafa qayyabannu
seexanni iddoo baay'eetti milkaa'insa guddaa kan inni itti argate isa amma ittiin hojjechaa jiru kanaan baay'ee milkaa'eera seexanni maalli ifatti ariyannaarraati yeroo inni keessa seenee hojjetu jechuudha amma seexanni kiristaanota keessa seeneeti kan inni hojjechaa itti dabalameeti wal fakkaata jechuudha hoolaama fakkaata jechuudha hoolaama fakkaata isa keessa garuu inni yeeyyibota achumarratti lallawuma gaara eebbaarratti sirriitti barsiiseera Yesuus jechuudha ija isaaniitiin isaan beektu jedha ija isaaniitiin isaan beektu maaliif maal harbuu fi bala waraante ija isaatiin maal gootu jedhe hin beektu jedhe baay'ee amma lallaba dhagaamu isa Kiristoos maqaa Yesuusiin dhaatu kana baay'een isaanii jechuudha ergaa biizinesidha akkasii goota Awurooppaa ceetaa sana goota waan salphaa ittiin adda baasuu dandeenyu jechuudha waan lafarraa qosii waan xiqqoo waan burqiinneen waan yeroo tokkotti argamee dhabamu lallabu jechuudha Kiristoos isa bara baraa dhiisanii jechuudha ijumti isaanii iyyuu isaan beeksisan kana caalaa ana caalaa muuxannoo qabdu jedheen beeka jechuudha isa dhumaa garuu ija isaaniitiin isaan beekna jechuudha waan goolii isaaniitiin gochaa jiranii fi ija isaanirraa ciramaa jiruutiin sirriitti isaan beekna jechuudha itti dabala yaada kana cimsuudhaaf maayinni alaal yoo ana jaallattan abboommii koo eegaadhani abboommii sana immoo Yesuusii hin sharafne keessa kun sitti ulfaata kun immoo salphaadha isa warra kana eegaa warra kanaan bisaan jedhe akkuma duraanuu ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa sadii lakkoofsa irratti dubbisneerra jechuudha. Ani isa beeka kan jedhu abboommii sammuu kan hin eegne iddoo kophaadha dhugaanis isa keessa hin jiru jechuudha. Abboommii Waaqayyoo immoo guutuudha. Maayinni abboommiin sun immoo ennaan ibsaa mala Waaqayyooti jenne. Keessaa filannee dabalatumaan iyyuu Isaayyaas jechuudha warra akka dubbii kanaaf akka dhugaa kanaatti hin dubbannee fi lafti hin bari'uu hin bari'u. Bariin suni ifni kitaaba qulqulluu kun isaanii hin bahu jechuudha. Phaawulos immoo maalidha? Wanta yaada garaa isaanii duukaa bu'aniif Waaqayyo hafuura wallaalchisaatti dabarsee isaan kenne jedha. Maal jechuudha? Wangeeluma baatu wangeeluma kana asumarraa si dubbisu waan isaan sitti himaniif waan isaan godhanii faallaa wangeelaa jechuudha. Seexanni har'a kana hin baqatu jechuudha. Kan inni baay'ee milkaa'amu Urgeessaan akkuma jedhe bara durii kitaaba warra wangeelaa baatan kana ari'achaa ture, gubaaf ture, ajjeesaa ture. Haguma fakkeenyaaf Urgeessaan wangeela kanaaf jedhee yoo du'e addabaabaa irratti haguma kana kan biraan immoo Urgeessaa 500 1,100 dhalatee bula. Noo kun naan hin baasu jedhe seexanni. Inni kuni wangeela babal'isuu dha maal godhee wangeela fudhate. Ofuma isaa waldaa dhaabee garuu maal godhee dhugaa sana sharafe jechuudha. Irra dibaadha jechuudha. Inni kun isa kanaan qabateetu seexanni durii yeroo ijoollummaa keenyaa yaadanna wangeela Oromootti qaban itti eeyyiti. Amma ni yisiifti. Amma ofii yisiifti jechuudha. Kana jechuu barbaada teenkee. Galatooma dhugaa dubbachuuf waan gara dhumaarra waan bilchaataadha. Kan isin kaastanii as keessatti kan nuti ilaallee darbinu warra sagantaa keenya hordofan illee xiyyeeffannoodhaan hubachuu qabu. Yaadu tokkumaa inni beekuu fi gochuun tokko miti. Waa'ee Yesuus caafatoota kitaabota kana keessatti waa'ee waan barreeffame sana beekuu qofti jireenya keenyaaf gahaa akka inni hin taane jechuudha. Gochuudha. Amala Yesuusiin isa inni nu barsiise sana raawwachuudha. Dhumarratti macaafa keessaatii wangeela Maatiyuus boqonnaa 7 lakkoofsa 24-29tti waan kana hundumaa iddoo tokkotti walitti nuuf qaba. Maal jedhaa? Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa. Mana isaa dhagaarratti ijaarratitti fakkeeffama. Sana booda maal ta'edha? Bokkaan hin roobedha. Lolaan hin lola'edha. Manichattis maal ta'e? Hin bu'edha. Garuu manichi dhagaarratti waan ijaaramee fi lolaan kun bubbeen kun roobi kun maal gochuu hin dandeenye sochoosuu jigsuu hin dandeenye. Namni immoo dubbii koo dhagaye immoo hojiirra hin oolchine immoo inni immoo akka mana isaa faallaa kana cirracha. Cirracha jechuun hundi keenya hin beekna cirracha irratti mana namni hin ijaarratu jechuudha. Sababni isaas qilleensis yoo dhufe bokkaan wayiis roobee lolaan wayii yoo dhufe fuudheetu galaana isa tokkooti gara galaana isa biraatti geessa jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesuus maal jedhee namni dubbii koo dhaggeeffate akka isaatti hojjetu inni nama ogeessa. Ogeessa keessaa ogeessa jabaa mana isaa dhagaa irratti faawundeeshinii isaa bu'uura isaa jabeessee inni gadi fageessee dhaabbateedha. Namni kana godhe wanti kamiyyuu barsiisuu sobaallee isaa kuffisuu hin danda'u. So maal jechuu barbaadan asumaanii namoonni Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan yeroo hundumaa macaafa qulqulluu kan gadoof deebisanii kadhannaadhaan akka Waaqayyo barbaadutti jaalala Waaqayyoof dursa kennanii dubbisanii
wantolee amma isin kaasaa turtan kanaanii hin sobamanii jechuudha. Namoonni baay'een macaafa qulqulluu ofii isaanii dubbifatanii akka namni dubbisuufii barbaadu. Ofii isaanii kadhatanii akka namni kadhatuufii barbaadu jechuudha. Seexanni namni hundumtuu waaqatti hirkachuu dhiisee raajii irratti, luba isaa irratti, barsiisaa amantii isaa irratti akka inni hirkatu godhe jechuudha. Seexanni barsiisota sobaa hedduu biyya lafaa kana keessa waan qabuuf maal godhe jechuudha. Beekuma dhugaa isa kan Waaqayyoo nama dura akka inni dhokse. Kanaaf seenaa kana waan kana gaafa qorannu yeroo hundumaa xiyyeeffannaa keenya tokkoof tokkicha isa nuuf qalame Kiristoos Yesuus irra kaawwannee macaafa qulqulluu kana miira kadhataaf gaduuf deebisuutiin dubbisuu beekuu akka qabnu wanta macaafa qulqulluu kana keessatti barreeffame beekuu lallabuu faarfachuu qofa otoo hin taane gochaan jireenya keenya irratti appilaayi gochuu akka qabnu qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti laallaa. Warri ogeessonni kaameraa keenya sa'aatiin keessan dhumeeranuun jechaa jiru. Turtii keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaan kabajama hordoftoota sagantaa keenya qophii keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabna. Jaalala Waaqayyo yoo ta'e torbee sagantaa wal fakkaatuun walitti deebina. Hagasitti hundumti keessan ayyaanniif nagaan gooftaa keenya isiniif haa baay'atu. Sagantaa keenya asii nuti kadhataan walitti qabna. Obboleessa keenya urgeessaatu sagantaa keenya kadhataan walitti qaba. Waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Gooftaa isa waaqaa fi lafa dhuunfee abbaa bara baraa fayyisaa keenyaa uumaa keenyaa si galateeffannaa gaarummaa kee hundumaaf. Jaalalan jaallattee tola nutti tolte hundumaaf gargaarsa nu gargaarte eegumsaaf kunuunsa nuuf goote hundumaaf nu ijoollota kee qabaaf kunuunsa baruu harka kee keessatti waan nu eegdeef guyyootaa gara guyyootaatti barootaa gara barootaatti itti gaafatamaa jireenya keenyaa ta'uudhaan waan nu gaggeessiteef waaqarratti lafarratti galanni ulfinni qubaaf guddinni siif haa baay'atu. Ameen. Kunoo ijoollonni kee fuula kee dura jirraa yaa Waaqayyo akka ta'utti dubbii kee waan nutti dubbatteef yaa Waaqayyo dubbii kee arraba keenyarra waan keesseef waan sagalee keetiin garaa keenya jiisteef maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Gooftaa qulqulluu dubbii kee dhaga'uu qofaa miti isa dhageenyatti immoo jiraachuu akka dandeenyuuf ittiin bara lakkoofnee namootaafis bu'aa taanee samaayii galuu akka dandeenyuuf maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ayyaanni kee hunduma keenyaaf haa baay'atu. Ameen. Bara keenya yeroo keenyaa fi hundumaatti darbiitii nu gaggeessi. Ameen. Gaafa dhuftu samaayiitti qooda nu qabaachisi. Ameen. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen.